Nachina moka. Sono modo jedhan alle nachuma chufarna kanatti. Amma waggaa meeqa turteetta? Garganne saddeeti wayde. Miidiyaalee gurguddaan intarviidhaaf siyaamanii ni beekanii? Yaa badhaafamtee ni beektaa? Just wanti badhaafamuu qabdu keessaa tokko amma namni akkam karaa uummata Oromoo kana keessatti aadaa waan ta'etu jira. Dubartiin kamalaatii waan jedhamtu jira si garee? Amma just hojiilee dubartiin hojjettu keessaa hedduu jira. Ati gan hojii dubartiin hin hojjenne hojii dhiirti hojjettu akka dubartiitti cimtuu taatee hojjechaa jirta. Kana uummanni keenya fakkeenya sirraa fudhatu qaba si galee. Interview irratti bikoota guddaarra yaamamtee kana dura badhaasni wayii si kennamee ni beekaa? Yo badhaas. Gara akka kireeditiitti makiinadha. Konkolaataa namoof kana kaampaanii Oromoo kan ta'e Elauto kaampaaniidha. Isattu kireedit naa kenne suni nam hojjechaa ofirraa hojjechuu jira malee. Wanni adda miidiyaan guddaan na yaamee gaafii na gaafate akkasumatti dunna dhaabilleen hin jiru. Meeridiidhaa hin beektani? Miidiyaa kaametti. Kaametti hin beekan. Kaametti meeridiidhaan nama akka malee nam dansaadha nama jabduullee ishilleen dubartii jabduudha. Naaf feertee turte kanaan dura dhiyaadheerayyuu miidiyaa sun gubbaatti. Suniin achi miidiyaa dhibii gubbaatti dhiyaanna gamma. Dhugaa hedduu si dinqisiifadha yeroo hedduu Facebook irratti si harka gisee konkolaachistu garuu akkamii jechuun dadhabbiin qabu akkasitti teessanii istiin nama konkolaachisuu fi miti warri karaa dheeraa deemu kanuma taa'u nama oofoo osoo hin ta'in taa'u kun nuti keessa taa'u kun sa'a meeqa laalla hin geenyeefaa jennee dadhabnaa bika akkatti hirkannee rafuunufaa barbaanna. Just ati amma taatee akkasitti sa'a dheeraa deemtu akkamii dadhabbiin isaa? Qara guddoolleen iti yaa hojii kiyyattee agayoon ofa amansiistee baate agas cufaa onneen amma duubam diqqoo na dadhabuu jira diqqoo guddachuu jira nalleen kanaaf diqqoo waan akka duddaa maanii kulleen sirrii naan jiru kanaaf amma akka duriillee hin jiru durii homaallee natti fakkaatu. Amma duddaa sirrii waan Diqqoo am sirriin akka durii guddoollee deddeemuu hin danda'u. Karum dheeraa qargar mooyaalee sun hojjedha siine dheeraan mooyaalee kiiloomeetira 200 sun caalalleen deem gareedduu deemeera beekta. Karaa dheeraallee asitti deemeera gareedduu deeme. Garuu ammaan kan guddoo agas cufaa onnechuutti hin jiru. Okay, amma halkan faallee ni deemta moo amma dubartiidhaati amma halkan fatti karaa irratti faashiftaan faa namatti bahuu danda'a. Wanna akkasii sun suqunnamee ni beekaa gisee makiinaa ooftu? Alhamdulillah gamma waan tokkoyyuu nagarree num deemu jira. Dhiyooyyuu karaa galee halkanum deemaa galee. Daaw homaan garree rabbumaan dhee guddina. Halkan keessa ni deemtaa? Jechuun sa'aatii meeqaan halkan yoo jedhame haati ooftu? Deema si amma gisee gis tokko kontaraatii beektaa sa'aatii meen dhufu. Kontaraatii makiinaa tokko nami kontaraa fudhachuu fedhu sa'aatuun bakka yoo emergency ta'ellee halkanii sa'aatii 10 gargalgala 11 fudhachuu danda'a. Biyaansa Finfinnee nageessisiinadha. Finfinnee sun dammoo sa'aatii 11 taasii ba'ellee odoon dhaabatiin achiin ba'a. Narratti halkanaan odoon dhaabatiin achiin ga'ee warsun ofirraa buusa yoo hawaasallee yoo shaashamanneellee bakka halkan kontaraatatti arguddinne adeemsisa. Yeah. Ummanni akkamii amma ummanni keenya amma dubartiin gaafa ooftuun beekanii hawaasa biratti akkam ilaalchi isaanii siif qaban jessi jajjabeessan jee abdiin qaba. Ilaalchi uummataa gaafa ooftu akkam? Ilaalchi uummata keenyaa akka dansaa dhugaa akka dansaa na jajjabeessanii karaa gubbaallee warrootaan akka tiraafikii manga tiraanispoortiillee guddoon dhibanu akka dubartiitti cimtu jedhanii waan na yaadanuufi. Haasilleen ummati kennalleen bakka yoon arguun gammadanii bakka sirriitti jechuun TikTokillee waan hedduu fayyadamuuf miidiyaa gubbaallee guddoo post of godha Facebookii gubbaallee ummati guddoo na jaallata na jajjabeessan karaa nagaa jabaadhu naanichaa na guddaa. Dhugaa jabaadhu sila amma ni jiraami. By the way
Oromoni amma gammadashoo maal yoo ta'e malee akkasti ergiidhaaf hin qaban sigalee hundi waa'uma siyaasaa hojjetanii silaama seefuu kan ta'unillee nama ni yaama ijoollee xiqqaafanii dhufseetuma wallistuu yaamee kireeditii kanneen waan if duraaf hojjetu barbaadanillee gaafata sigalee amma dubartii akka ta'e akkanaa kanallee sila achirrattillee affeeramuu qabda ture. Waan achirratti sila affeeramte if duraaf garuu makeeffannoo konkolaachisuu barbaadamoo hojiilee hojii biraa waan hojjechuu barbaadu ni jira. Sila gara fedhiin kiyyaa yoo sila rabbi naa godhe kan jaala kan lafa odoon ta'in kan gubbaallee konkolaachisuu fedha. Fedhii. Faayilantii sun keessallee odoo seenee kabaradhee konkolaachista paayilettii gochuun akka dabaa natti tolayyuu garuu am kun hin agas cufaadha. Dikkoo shufurnaan kun dhiiraaf dhiisiti durbaa dhiisi dhiiraafiyyuu akki malee ulfaata dhuga dubbachuuf. Kan nami beekammoo nama hojjate beeku beeka. Kan nam shufeeri beek malee nami kaan hin beekudha. Dhiiraafiyyuu. Masanu itanii maayitan osuma taatii በጣም ነው ደስ የምትለኝ namni akkana jabaan osuma teeyyuu nama naarsu ጎረበል የስራ ሰው ናት masanuti isin namni suuraa yoo hojjete viidiyoo hojjete namni wal fuudhee beetan amma inni deemee tabraati hojjillee yoo ta'e sunis masaanuti bakka akkas yaadni keessan argitanii yaada gad-aantummaa keessa jirtan nuti immoo achi bira hin jirru isin galee miti በጣም ነው የምታሳዝኑት ወረበል ካባ አይ አስተግፊሩላህ ይሄ ቱልቱላ ይስነራ ይሲ ወያባል ቱልቱላ ውስጥማ ጀቱ ጫላ እኔስ ጅራ ማልቱ ሲንገልጭ ምን አገባችሁ ቆይ ማልቱ ሲንገልጭ ድርቀማኒ ስኒሙ ቀባ አስ ስኒሙ ቀባ ማልቱ ሲንገልጭ ኡሳ ደለጋንቲ ሰንታፍታብ ጎዱ ኮመንቲ በሬሱ ቆፍ ማሌ ዋን ብራ ጋፈቹ ሚርገን ቀብተን ደለጋንቲ ታፍታብ ጎዱ yo siite taaptaa godhi yoo sintaan immoo geerraawut habibti takkeennan ibsaan eessa jira maakii eessa jira wayii ibsaan eessa jira himaa rabbiin bikka jirtu nagaatti haa ta'u a'uuzu billaahi mina sheexaan rajiimi wii afandii thank you so much itti deebannaat gaalaarii keessa seeni dammoo waan takka mana kana gisee dhufte gaalaarii seeni jeetu masiradha gaalaarii seeni yoo seente guys ibsishaan kiyyaa harargeeni dhufaa ijoolleen ciroo karaa cufaa minxaafa diimaa akka aftan kabajaa fi jaalalaan isinii hima jechuudha ciroo dhufa waan ta'eef hundi keessanuu amma maatii bira jira maatii irraa gisee deebi'ee maatii lama qabaa maatii isaa jira maatii kiyyaa jira maatii lama qaba jechuun lembaale irraa qaba harargee irraa illee maatii qaba maatii bira waan dhaquuf ciroo irraa arbarakatti irraa eegalee karaan cufamuu qaba jechuudha gabbaachuu dhageessanii moo dhageenye ijoollee ciroo lakkoofsa tokko barreessaa yaa kantiibaa magaalaa cirootti illee hin bilbila yoo ነገር ማዘጋጀት አለበት ያ መንግስት ይተውፋ ጅራ ዋንቴፍ ያ የመንግስት ባል የንግስት ባል እየመጣ ስለሆነ መንገዱን ጠረግ ረግረግ አርጉት ያ ከራስ በላይ ንፋስ አባዮ ፊል ኦሊንካስ ነምኒ ኦልሰካሱ እንደንቶ ነምኒ በራ አማ ኦልሰካሱ እንደንቶ ሰኮፊሱ ማሌ ምንጣፊ ዲማ አፋ yoo danda'ame TV dhaan dabaluu qaba gisee dhufe Oromiyaa TV irratti illee ta'u dabaluu qaba okay ያ የኔ ባል ነው
يا كبري يقولوا قبضني جتشو جزء شرور في مقالة شرور قافل فيه وانت حسنو بعتني إلي قبضني دبرة في يرتي إلي قبضني إذا نتشينا كانت دبري maybe مكينان دربرة مستواتي كيس سبني هم بوها إلي بعنا قاعد لفتي تاني حررجي جار أمة جارلا كتي الدنيا تاجر سيستاني جتشو just أمة جارلا تيجي تيجرو more دقيقة gaafa nikaa keenya godha musanii poolisii fi minishaa finnee waan akka barbaadanitti illee suuraa ka'uu hin dandeenye ture. Gaafa nikaa keenya waa'ee nan godhe akkatanii gaa'is silkuma takkaanin as taa'e. Hello kas jeetiin wallahi rabbii isaan haa agalatomanii poolisii magaalaa Ciroodha. Wallahi namta ka suuraa kaasuu hin dandeenye nama lama akkana miidiyaa irra baasee. Baay'ee ni kan gini akka sarkiitti godhame arkitanii jirtan. Guddatti godhame garuu namni gisee akka ibsaan kaasni maali jennaan miidiyaa irra baasuu barbaanne tirree baasuu barbaanne waan ta'eef akka hin baane goone jechuudha. Ana gaafa san warri aartan faani jirtan hayi maali sargii dhufne mootaaziyaa dhufne warra jeetu jira warra balkaaba gisee isaan akkana qaban silkii nama guramte jirti nama cina de sarganam de matana way sazanno warri ciro akkana ja sarki ne mutaziya hay malu kun amari mari media ratin bani jani amma garu kasun dandeessani walin kawun dandeessani amma opni da wanti hundino na warri gaafa sannu aartani leen asuma dhifama isin gaafanna warra ciro tiya ciro gola